biyyi koo samiirratti addunyaan mallaftaati deemaa. Araarri waaqayyoo isiniif haa ta'uu. Akkam jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo deebinee jirra nagaa keessanii. Anis nagaa koon jira. Obboleetiin keenya suura ishee asirratti argitan kuni abbaa manaa yookiin jaalallee ishee yookiin qaadhimaa ishee biyyatti qaadhimattee biyyaa baate. Akkuma nama kamiituu hojjedhee tananii yeroo muraasa booda walitti bagalee gaa'ila godhannaa jettee kaatee waggaa 8 turti. Har'an galaa buruun galaa hojjechaan jira. Atis jabaadhu biyyatti hojjedhu jetteeni mana ijaartee bajaajii bittee fi motora bittee fi wantoota mi'a mana keessaa guutuu guuttee fi galuudhaaf guyyaa muraasni gaafa hafuu itti himtee galuudhaaf bakka amma ji'a jaabichaa dalagee waan ittiin waa socho'u gaafan gale qabadhee nan gala jetteeni. Tole rakkoon hin jiru jedhee las jedhee akkuma nama noormaalii akkuma nama ishee jaallatu itti dhiyaatee wajjin haasa'aa ture. Abbaan manaa ishee kun jechaadha. Yookiin jaalalleen ishee biyyatti wal jaalattee biyyaa dhufte. So mucayyoon kun tasuma akkana godha jedheen enne. Baay'ee na jaallataa. Baay'een isa jaalladha. Haa jette. Asirratti maalan jechuu barbaade? Kazaa mucaan gaafa isheen galuudha jettu. Jaannaa finan gal jettee gaafa itti himtu inni dhossaadhaan mallaqa isheetiin fuudheera. Gaa'ila gaarii keessa jira. Haadha manaa isaa deessee lammaffaallee ulfa keessa jirtu suura wajjin ka'ee mucayyoo kanatti erge. So obboleettiin keenya kun maaltu ishii mudatere? Iyyitee, maraattee, of wallaaltee, narratti barumsa fudhaa shamarran biyya Arabaa, naman amaninaa, abbaa manaa keessa, jaalallee keessaa ta'uu, hiriyaa keessaa ta'uu, obboleessa keessaa ta'uu naman amaninaa jette. Maaliif jette beektu? Tasfaa irraa kutatte. Abdii nama kutachiisa dhugaadha. Gaa'ila jettee gaafatti seentee mallaqa keessi baraadhessee umrii keessa fixee biyya namaatti ati dulloomtee mana namaatti caccabdee hojiin mana madaamii si butuchee caccabdee lukti si miillatee dadhabdee miidhuddi si citee biyya alaa jirti haadha jaalalleen koo jechaa isheedhaan garuu akka nama ofii hojjetee fiduutti ishee tana jaallatee fuudhee an biraa. So shamarran keenyaan asirratti maal siniifan dhaamsan qaba guutuu shamarran biyya Arabaa jirtu. Tokkoffaan jaalladhaa jette mucayyoon kun. Isheen in jaallatti isheen onnee isheerra jaalatte haa jennu tokko. Innis na jaallataa kan narratti godha jedhee yenee abbaat እንደዚህ አያረገኝም jette. Abbaan koo kin jaalalleen koo keessi koo onneen koo akkana na godha jedhee baay'ee na jaallata ture jette. Nama tokko jaalachuu baraa malee akka inni si jaallatu wanni beektu hin jiru. Kee of beeki akka isa jaallattu. Malee inni na jaallataa, inni anaaf lubbuu dabarsee laataa. Adifama. Inni bakka nama biraan irratti hin jaallatu. Inni ana malee hin socho'u jechi jedhu kuni soba. Eenyuyyuu taanaan nan jaalladha jedhi malee na jaallatan jedhi. Kan si jaallatu waaqa bichaatu beeka. Malee ati haga ani akka inni si jaallatu isaa fi waaqa bichaa beeka malee ati hin beektu. Inde onnee nama tokko osoo beeyna taane waggaa kan hundamaa miidhamnaa. Jaalalaan maa miidhamti shamarran biyya lafaa guutuun erga jaalala namni tokko onnee namaa keessa maaltu akka jiru beektu? Hin beektan. Fakkeenya onnee dubartii gaafa keessa ishee laalle nama tokko jaalatta taanaan nama santu onnee ishii san keessa jira. Mana guddaa ijaarrannaa, daa'ima akkana argannaa, wantoota akkasii kana gara onnee san keessa jira. Onnee dhiiraa keessa hoo maaltu akka jiru beektu? Tigistitu jira, hawwiitu jira, simboo jira, jaalannee jira, qabbannee jira, sabboontu jira, ofiin boontuun jira, simboonnee jira, ekelee jira, akkasii jira onnee dhiiraa keessa. Hunduma mil'ata onneen dhiiraa. Kanaafuu shamarran keenya wanni isin gochuu qabdan asirratti of hin gatinaa. Nama nan jaalladha jedhi malee namni sun na jaallata jechuun soba.
eenyu haga inni si jaallatu beekuudhaaf baay'ee bu'aa bahii hedduu si gaafata. Hin beekamus immoo nama jaaladhu malee namni haga si jaallatu beeku safartee bira gahuun hin danda'amu. Akkamitti jecha akkasiitiin fudhanneetiin of goyoomsinaa hanga yoomitti of goyoomsinaa hin goyoominaa shamarran keenya ofitti of yaadadhaa amma bakka jirtan. Obboleettiin keenya kun mana namaa keessa jirti. Galuudhaaf ji'a jahatu naaf jette. Viidiyoo akkanaatiif suuraa akkana naa erge of awwallaalee jette. Narraa barumsa fudhaa shamarran koo siniin jechaa jirti obboleettiin kun. Dhugaa isheeti. Fudhaa irraa barumsa. Isin fayyada tokkoffaa. Barumsi ishee, ergaan ishee isiniif, dhaamsi ishee isiniif. Ani miidhamee abbolaan koo akka miidhaman hin barbaadu. Keessattuu shamarran mana madaamitti kushiina madaam keessatti luqqa'anii har'a sadarkaa kanarra gaafa ga'an arguun barbaadu jette obboleettiin keenya. So waan isheen mudate isinii qooddee jirti, isinis of yaadadhaa, of baraaraa isiniin jechaa jirti obboleettiin keessaan jechuudha maa biyya Dubaay irraa. Waggaa 8 mana madaamii keessa ija haadha biddeenatiin garafama. Waggaa 8 nyaattee dhiiste gaaf takka qammastee gaaf tokko agabuu bula. Dadhabdee osoo hin jedhamne osoo hin boqatiin hojiitti asiif achi fiigaa. Waggaa 8 hojjette jechuun salphaa miti. So shamarran keenya barnoota irraa fudhadhaa waan akkanaa kana. Of hin gatinaa. Never. Dhiira jettanii harkan kennatinaa. Sobee kan sin nyaatutti harkan kennatinaa. Sobee kan sin galaafatutti harkan kennatinaa. Waan isin gochuu qabdan asirratti of baruu qabdu. Bilisoomuu qabdu. Qaroomuu qabdu harka kennachuu osoo hin taane. Maaliif haga yoomi shawwadamtan, haga yoomi guyyoomfamtan, haga yoomi namoonni si soba. So dogongorina. Si jaalata taanaan mallaqa keetti erguu osoo hin taanetti bakka ergite diruum jaban kun. Ishiin hojjetattee argachuu dandeechi. Umrii isheetti dhuma malee yeroo isheetti jalaa deema malee silaa yeroo galtee ilmoo argachuu qabdu. Silaa yeroo galtee laayifii dabarsuu qabdu mana namaatitti hafuu isheetitu nama gaddisiisa malee. Karatu nama gaddisiisa malee. Waan ishee irraa gaddee hir'atu hin jiru. Isaa ilbaanii kan qabeenya ishee dafqa ishee nyaatee zalaalamii boqonnaa bara baraa dhabee lubbuun isaa gubachuudha qophiirra jirtu malee. Isheen homaan taatu hojjettee argachuu dandeessi garuu yeroo isheetti jalaa dhumaa jira. Yeroo silaa galtee hojjetadhee galeen boqadhee galeen ilmoo argadha jettee abdii gootee galuudhaaf qophooftu irratti carraan akkasii ishee mudate. Malee inni ishii homaan taatu ammas waaqayyo waan ishee lafa godhee lafumatu jira. Obboleettii keenya takkaa seenaa ishee isinitti himaa kan kanaa wal fakkaatu jechaadha. Nama wayii jaallattee turte biyyuma ormaa kana teessee waliin jiraachaa turanii. Turtii waggaa hedduu wajjin turtee mana wajjin ijaarratanii qabeenya kanan jedhamne wajjin horatanii. Gaafa kaan mucaan kuni mucayyoon kana biyya ormaatitti kaadhimatee biyya ormaatti jaallatee maatii isaan beektu. Biyyuma kanatti wal barsiisan maatii malee maatii isaan beektu lafa mana itti bitame san hin beektu mallaquma wajjin hojjechuu bichaadha meeshaa hunda bittee achitti galfatte gaafa kaan mucayyoon tun nan gala jettee gaafa kaatu gilee nan gala galtaa hoo kana dabadhu taa'ee hojjedhu jedheen. Isheen illee akka bakka abdii irraa kutattee mucaa kana kaatee tikeettii murattee gara biyya ofii galte. Dhiistee jechuudha qabeenya san hundaa. Kaza biyya galtee namicha sooressa wayiitti heerumte waan sin diqqu waaqayyo hoo nama gara tokko miidhamte gara tokko si kaasuu danda'a. Namicha sooressa kanatti heerumte sooressi kun maal ishee godhe qabeenya waan dura achitti miidhamte caalaa ishee kunuunsaa saraatanyaa fideefi jaalala isheedhaaf laatee ishii kabaja jecha obboleettii keenya amma miidhamte waggaa 8 miidhamte kanallee seenaan karaa wal fakkaata. Ishee kanallee immoo waaqayyo isheedha godhu hin beektu. Karamiin akka waaqayyo seenaa ishee jijjiiru hin beektu. Kanaafuu obboloota keenya hundumti keessanuyyuu warri mana namaatti miidhamaa jirtan
warroonni mallaqa keessa nyaatamtan waaqayyo gaa'ila miidhagaa gaa'ila itti boqannaa argattan kan dhiirri sosobee mallaqa keessa isin nyaata isin cabse hundi keessan waaqayyo laphee keessan isiniif haa cubbuun jedha. Akkasumas immoo of eeggannoo taasisa. Keessattuu shamaran amma booda warri nyaatamtan kan darbin deebi'u hundurumaaf of bari. Warri kuwwan immoo barumsa isiniif haa ta'uuf malee viidiyoo kanarraa kan dubbannu nutti tole yookiin gammannee miti. Irraa haa barattaniif isa darbe sanirraa barannee of haa yaadannu. Eessa jirra? Ani eenyu? Ana hoo sadarkaa akkamitti irraan ga'e? Mataa kootirra maaltu ga'e jennee of madaaluu qabna. Sakalee san mudate sun taane akka lammataarra deebi'ee nu mudanne. Tokkoffaa warri immoo haga har'aa mudannoon akkasiin mudatiin gara fuulduraatti jaalachuudhaaf jana ajaa'ibaa ho'aa keessa jirtan mallaqa kee qabadhuun kennini. Fayyaanaa ta'aa galatoomaa. Shamaran keenya isin fayyada viidiyoon kun isin ilaallata. Keessattuu shamaran biyya ormaa keessatti gubachaa jirtan. Kanaadha biddeenatiin iji keessan garafamaa jiru. Kan agabuudhaan gaafa nyaattu ija badaadhaan laallamaa nyaattu. Gaafa nyaattu osoo xabsitiin jedhin teessee osoo ragaa jettee nyaatin osoo akka bubbee fiigati natti dhuftii laata maalla gooti laata na nyaachisti mana irraa na kaasti laata natti bilbiltii laata bir jechaa osoo nyaattu kan jiraattu. Isinii fi viidiyoon kun itti fayyadama. Galatooma yoo isin tole like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Viidiyoo adda addaa haaraa qabannee dhufna. Galatooma.